Raadiyoo Simbirtuu. Guraan ala 22 bara 2018 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun torbeetti guyyaa kamisaa akka dhiyaatu qophii raadiyoo Simbirtuuti. Har'a kan qabnu oduu fi qophii imalaati. Oduun keenya irraa guutummaa guutuutti biyya keessa irratti xiyyeeffata. Qophii imalaan keenyaas haala mana hidhaa Itoophiyaa keessaa nama hidhaatii bahe tokko dubbisneerra. Hanga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenyadha. Amma gara oduutti dabarra. Koreen gidduu galaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo dura taa'aa dhaabichaa duraanii gara itti aanaatti buusee itti aanaa duraanii immoo bakka irraa kaase. Dr. Abiy Ahmed dura taa'aa dhaabichaa haaraatii jedhee muudee ka'e har'a. Koreen gidduu galaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo akka jedhetti obbo Lammaa Magarsaa itti aanaa fi Dr. Abiy Ahmed immoo dura taa'aa kan godhaman fayyadamummaa Oromoo mirkaneessuu keessatti qooda waanta qabaatuufidha. Filannoon amma godhame kun sagalee guutuun mirkanaa'uu kan dheere oduun koree giddu galaa dhaaba dhaadheewoo keessaa bahe haaromsa eegalame mirkaneessuu keessatti miseensii fi deeggartoonni dhaaba isaanii akkasumas immoo uummanni Oromoo fi impaayiritti amanaa nuu fudhadhaati nu tumsaas jechuun gaafataniiru. Dr. Warqinee Gabayyoo itti aanaa dhaabichaa kan turan bakka isaaniirraa ka'aniiru. Dr. Abiy Ahmed dura taa'aa obbo Lammaa Magarsaa immoo itti aanaa akka ta'uuf jiran keessa qaata dubbatamaa ture. Obbo Lammaa Magarsaa pirezidantii Oromiyaa ta'anii akka itti fufanii fi yookaan akka irraa ka'an koreen giddu galaa kun hin eerre. Bakka Dr. Abiy Ahmed bu'ee kan waajjira giddu galaa dhaadheewoo eenyu akka hoogganus hin dhagahamne. Obbo Lammaa gadi buusanii Dr. Abiy dura taa'aa taasisuun kun Dr. Abiy miseensa mana marii bakka buutota Itoophiyaa waan ta'aniif yeroo ammaa kana wal dorgommii muummicha ministeeraaf dhaabbilee arfan miseensota adda waa'ee ta'an jidduu jiru mo'achuudhaaf tooftaa haaraa dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo baafatedha jechuun kan ija gaariin ilaalan jiru. Gariin immoo obbo Lammaan adda bilisummaa uummata Tigraayitiin waanta hin fedhamneef ajaja dhaadhee waa'uutti darbeen bakka isaaniirraa kan kaafamanidha jedhu. Itoophiyaan komaandi poostii jalatti godinoota 8 jalatti qoodamtee waraanaan buluuf jirti yoo xiqqaate baatiilee 6 as deeman kanaaf. Walitti qabaan komaandi poostii fi ministeerri waraanaa Siraaj Fargeessaa roobii kaleessaa akka jedhanitti labsii yeroo muddamaa baatii 6 hojiirra oolu kana dhugoomsuudhaaf biyyattiin godinoota 8tti hiramte humnoota nageenyaatiin hojiirra oola. Labsiin yeroo muddamaa kun kan dhorku waanta hedduuf keessaa qaba. Isaan keessaa hayyama malee hiriira bahuun dhorkaadha. Hojiirra hafuunis akkasuma. Pirezidantiilee naannolee dabalatee dubbii himtoonnii fi caasaaleen mootummaa fi akkas bulchiinsaa gubbaarraa hanga dakaatti jiran kamiyyuu dhimma nageenyaan wal qabatee kan naannoo isaanii keessatti raawwatamu tokko dubbachuu yookaan immoo yaada irratti kennuun hin danda'an. Namni kamuu labsii komaandi poostii kanarratti yaada kennuu hin danda'u. Komaandi poostiin yuunivarsiitii fi manneen barnootaa sadarkaa adda addaa jiran irratti tarkaanfii fudhachuu fi fudhachiisuu danda'a. Komaandi poostiin barbaachisaa ta'ee argamnaan yeroo fedhetti namoota irratti tarkaanfii fedhe fudhachuu danda'a. Komaandi poostiin ajaja mana murtee malee namootaa fi qabeenya isaanii akkasumas mana isaanii yeroo fedhetti sakatta'uu danda'a jedha. Kana malees labsiin yeroo muddamaa bahe kun namoonni kamuu labsichaa fi tarkaanfii komaandi poostiin kan fudhatu irratti yaada kennuu hin danda'u kan jedhu mirga miseensota caffee biyyattiillee heeraan kan qaban kan uggurudha jedhama. Seeraa fi heeraan aangoo naannoleen qabanis kan cabsedha jedhu taajjabdoonni hedduun. Kun hundaa ji'oota 6 dhufu keessatti guutummaa Oromiyaa keessatti akkasumas bakkoota tokko naannoo Amaaraatti namoota jumlaadhaan fixuu zaliiluu fi hidhuuf seera waraanaan bulchuun abbaan irree baafatedha jedhu hedduun isaanii. Ameerikaa, Jarmanii, Ingilizii fi Neezerlaand akkasumas gamtaan Awurooppaa labsii kana qaata balaaleffatani. Namoonni miseensa komaandi poostii kanaa ta'anii hoogganan immoo cufti isaanii waraana biyyoolessaarraa humna tikaa biyyoolessaa fi poolisii federaalaarraa kan walitti qabaman hoggaa ta'u dhalootaanis Tigrootaa fi namoota tokko uummattoota kibbaarraa kan walitti qabamanidha jedhame.
Hooggantoonni Koongireesii Federaala Oromoo mana hidhaa Itoophiyaa keessaatii bahan godinoota Oromiyaa adda addaarra deemanii galatoomaa jechuudhaaf akka jiran dhagahame. Labsiin komaandi poostii garuu gufuutti ta'uu hin oolu. Engadda gariin jalduutti uummanni hedduun bahee kan isaan simate yeroo ta'u, amma immoo gara Naqamteetti imaluudhaaf karoorfatanii jiru jedha oduun bahaa jiru. Isaan simachuudhaaf uummanni fi qeerroon bilisummaa Oromoo godinoota dhihaa hojii eegaluutu dhagahamaa jira. Waraanni waan kana isaanii fayyamaa'oo inni jedhu garuu kan fakkaatu miti jedhuudha taajjabdoonni. Ta'us labsichi sichi caffeen biyyattii taa'ee hanga raggaasisutti socho'uu ni malu kan jedhus yaanni numa jira. Dhumarratti galii Itoophiyaan daawwattoota alarraa yookaan immoo tuuristiirraatii argattu bara kana keessa sababa nageenyi hin jirreen akka malee hir'ate jedhame. Fooramiin dinagdee addunyaa dhiyeenya kana akka jedhetti yeroo ammaa kana alarraatii namoonni gara Itoophiyaa deemanii giddu galaan kan guyyoota 7 biyyattii sana keessa bulan hin jirani. Kan gara biyyattii amma deeman abbootii qabeenya addunyaa yookaan immoo qondaalota siyaasaa yookaan dhaabbilee gargaarsaa adda addaati. Isaan kun immoo yoo cime guyyaa 3 kan hin caalle bulu. Kanaaf galii isheen industirii kanarratti argattu ji'a jaatti doolaarii Ameerikaa miiliyoona 400 fi miiliyoona 40 hin caalu jedhe. Itoophiyaanis foorumicha irratti baatii 6 keessatti doolaarii Ameerikaa biiliyoona 1 fi miiliyoona 800 argadha jettee yaaddee akka ture garuu immoo amma miiliyoona 400 fi miiliyoona 44 akka hin caalle amantee fudhatteetti. Foorumichi daawwattoonni garas gara Itoophiyaa deeman yeroo ammaa kana guyyoota 2 hanga 3 caalaa hin bulanii yeroo jedhu Itoophiyaan immoo lakkii torbee tokko buluu jiddu galeessaan jette. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Sirba kanaan gara qophii malaatti dabarra. Oromoota mana hidhaa Itoophiyaa dhiphoo keessa isa gara bal'aatti gadi bahan guutuu Oromiyaatti uummanni bahee simataa ture jiras yeroo ammaa kana. Wal gurmeessuudhaan fardaan konkolaataa akaakuu garagaraan lafoodhaan bahanii dhiichisaa walitti boohaa warra hafes immoo akkuma isaan kanaa bahan gaafachaa dhaamsas waliif dabarsaa jaalala dhugaa Oromummaa waliif mul'isaa xiiqii fi onneetiin injifannoo qeerroo fi uummataatiin argame dhandhamaa garagalii waaraa bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatti imala taasisan akka itti fufuu qaban wal jajjabeessaa turan yeroo simannaa kana taasisan jechuudha. Warri hidhaman kunneen mana hidhaa Impaaritii keessatti zaliila hedduun akka isaan irra gahu dhagahamaa ture bal'inaatiin.
Isaan keessaa yuunivarsiitii Finfinneerraa kan qabamtee yeroo 2 hidhamtee turte yeroo gabaabaadhaaf keessummaa keenya taasifanneerra har'a qophii imalaa keessatti. Shamarree Caaltuu Taakkalaa jedhamti. Maqaa Adda Bilisummaa Oromootiin dura ganna 12 seera irratti murame achi keessaa waggaa 8 hidhamtee kan baate erga baatee ammas yeroo lammaffaa kan hidhamtee turtedha. Baga mana hidhaa dhiphaa sana keessaa baatee ergan jedheeni booda haala hidhamni kee maal fakkaatamee natti himi jedheen ture. Wixata darbe uummanni aanaa Jimmaa Gannatii fi Horroo Haratoo fi Shaambutti bahanii simannaa ho'aa hidhamtoota 15f erga taasisanii booda weetan ishee dubbise akkana jette. An jalqaba waggaa 8 hidhamee ba'ee ji'a 8 ture deebisee immoo amma ji'a 1 hidhamee ba'e. Isa ammaa kana maaf si qabani? Amma Sudaan deemaan ture Eertiraa Adda Bilisummaa Oromoo fudhachuuf deemaa jirti. Ragaan sirratti argamee jira ammaa kana? Ragaan homtuuyyuu nama himachuuf ragaan hin barbaachisu. Ragaanis himannaanis hundumtuu isaan waan ta'eef. Amma akkamitti si baasanii murtee argattee murtee kee fixxee baate moo si haqanii mannaa sana si dhiisanii? Waggaan 12 natti murtaa'e 8 hidhamee ba'e. Isa lammaffaa kana moo musa duraa? Isa dura. Isa lammaffaa kana immoo toonbee lamarra jiru himannaan addaan citee ba'e. Isa duraas waa'ee abaaboo wal qabataa kan waggaa 8 hidhamte sana? Miseensa Adda Bilisummaa Oromoo jira ture himannaan. Ati barattuu turte miti waggaa siidhaan? Mana hidhaa keessatti akkam ture qabannaan shamarranii Caaltuu? Ati yeroo baay'ee hidhamtee maqaan kee hedduu kakka'aa ture biyya alaa kana biyya keessattis. Qabannaan isiniif godhamu mana hidhaa keessatti akkamii? Qorannoon fa'aa? Qabannaan hidhamtoota sidaasaa baay'ee suukaneessaa, baay'ee adda hidhamaasa kanarraati addatti ilaalamna turre. Maatiin illee akka warra kaanitti hin argu. Maatiin illee erga hundumtuu wal argee fixee wal argee maatiin warri kaan hidhamtoonni akka biraatti hin galan erga maatii arganii fixanii ba'anii booddee muuduu maatiin sa'aatii 6 eegee sa'aatii 6:20 akkas caccabee jechuudha. Sa'aatii 6:47 jedhama garuu irraa xiqqee daqiiqaa 30 duwwaa maatii asoosiifna turre. Inniyyuu piraayivesiin otoo hin jiraatin poolisiin afaan Oromoo dandeessu, afaan Amaariffaa dandeessu, afaan Tigirinya hundumaa akka nuti afaan dubbannutti nu biratti ramadamanii osoo isaan dhaggeeffachaa jiranii akka bilisa taanee illee ta'e maatii arganna turre. Keessatti addatti dhigamna addatti ilaalamna ture. Baay'ee suukaneessaa ture. Nama reebuun roorrisuun shamarranitti jira mana hidhaa sana keessa? Dubartootas dhiiras reebuuf dararuun maakalaawwitti malee qaallittiitti namuu danda'ama. Maakalaawwitti akkasii godhaniiru garuu? Maakalaawwi immoo namni hundumtuu akkuma himachaa jiru mana dukkanaatti illee nama hidhu, kaafeenaatiin nama hidhu, dubartii yoo taate immoo wayyaa keessirraa baasanii paantiitiin duwwaa teessee akka salphattuuf nama salphisanii nama qoratu. Leenis jira, bukussaanis jira. Isa ammaa kana dhiyeenya kana ji'a jaama waan ta'e sitti murteessaniiru mana murtiin seera cabsitee siin jedhee maaltu ta'e waa'ee sanaa? Ani osoo ragaan tokkoyyuu narra hin jiraatin ragaan namaas ragaan waqaa osoo narra hin jiraatin manni murtii ragaa ittisaa qopheeffachuu na jennaan. Ani immoo ragaa maalirratti dippeendi ta'een ragaa ittisaa qopheeffachuu danda'a. Ani ragaan kun ragaan jaraati jecha ani kenne. Jechi ani kenne immoo Sudaaniin akka hin deemuun kenne. Isaan immoo Eertiraa deemtaatti na himatan. Ani akkan Eertiraan deemne jecha korrasiiseera. Maal jennee maal akkam gooneetu ofirraa ittisuu dandeenya jee abajeen gaafa eeggaddattu. Isa booddee jecha kee irratti akkas Eertiraan deemuun jennee mana jee akka haaraatti gaafa na gaafatu. Ani immoo osoo hin dubbishin immoo nama gaafachuu hin dandeessanii. Jalqabayyuu mana murtii ni adeega. Biraatii ani haqa eegee dhufne haqa eegee si dhufu hundi keessan waan gosa tokko taataniif jennaan miseensa yaadee jettee maqaa keenya nu balleessite kanaaf adabamuu qabdii jedhanii birrii yookaan dhiqaasii wayyadannaan birrii naa wayyadannaan birrii 5 adabamii galee jechuudha. Maallaqicha fudhatanii amma wayitate baate kana moo sii deebisan egaa? Maallaqichi hin kaffalamne turre amma yeroon ba'u wajjinumaan naa dhiisanii jechuudha maallaqa. Shamarran kan biraan hafan jiru achi keessatti yeroo ammas hin baatan Caaltu? Fakkeenyaaf sabboon bayyana mucaa Shaashamannee irraa qabamte beellamaan kan jirtu ishee hambisaniiru.
Halima Abdii yookaan Biiftuu kan jedhamtu immoo waraana bilisummaa Oromoo kan turte. Mucaa waggaa 18 turtiin baay'ee mucaa xinnoo turteetti umurii guutuutti murteessanii amma waan akka waggaa 7-8 mana sana keessa turteetti. Amma immoo hundumaa gaafa baay'een isheetiin bahin jenni. Isaan lamaan dhiisnee baanii. Dhiironnis baay'eedha amma kan hafan amma isin beektanitti? Dhiironni garuu baay'ee tafeedha ekspertantii 80 hafame. Himannaa warra hidhaman kana harki caalaansaa maal jedha laata akka dhaddacha irratti ol agartanitti? Himannaan amma shororkeessummaa miti. Himannaan durii garuu tokkummaaf birmadummaa biyyaa humnaan tuquu yaaluudha. Haamlee fi onneen caaltuu amma maalirra jira? Caaltuu takka largeedhaatti baate? Haamleen koo akkuma jirutti jira. Hidhaa fajjiitti gadi nuun qabu. Ammallee haamilee deemu. Haamilee keenya miti haamilee nama du'eeyyuu waan sadarkaa nama kakaasurra ga'eera. Kanaaf. Shaambuu fi hara tofaatti baay'ee simatan jedhan uummanni bahee itti gammaddee? Baay'een gammade. Baay'ee akkasittiin hin eegneen ture. Baay'een gammade. Idaan amma kanaatti waggaa amma kana eeganii har'a guyyaa tokkotti akka gurraanfachiisu fudhata. Yoggaa dura baate sana namni gadi bahee sin dubbisne ture amma garuu namni bahee si simate. Yeroon dura bahe akkuma namaatti akkuma irraatamutti dhufanii baga baatee jedhanii mana kootti nagaafachaa turan. Amma immoo akka magaalaa akka aanaatti ba'anii nutti himatanii namni mana keessatti waan akka fakkaatu magaalaa. Isa dura immoo dhaqnee galuu waan barbaanneef calqennee akkuma uummataa ni malee magaalota biraattis illee waanuma akkasii nu mudatatti ni yaadamu. Amma kan isin hiiksise mootummaadha moo uummataaf qeerroodha jettanii hubattu isin horii dhaabatan? Kun immoo uloo irra hiikameen mootummaa mataan isaa beeka jenereeshiniin amma jenereeshinii mootummaa silbeeffachiise dhiifama gaafachiise. Kunuun illee kaayyoo isaanii kaayyeeffatan karaa san bilee kan baase qeerroodha. Kun beekamaadha namni hedduu beeka. Qeerroo keenya bilisummaan galan isaanii bilisummaa ta'u. Tole caaltuu takkalaa dhaggeeffattoota keenya waggaa hedduu hidhamtee si'a lammaffaa amma bilisa kabaateedha maneedhaa dhiphoo keessa. Fayyaa ta'e caaltuu baga nagaan baate ammas irra deebi'e. Ameen. Galatooma. Amma immoo miseensa qeerroo naannoo sana simannaa hidhamtoota 15 godhame sana achirratti kan argame tokko dubbiseen jira. Inni immoo waan jedhu kana fakkaata. Haala isaa waggaa ibsu. Simanne bifa bareedaa ta'eetiin uummanni yaa'ee konkolaataa baajaajii waan hunduu bakka bifa bareedaa ta'eetiin bifa nagaatiin gaggeeffamee xumurame. Makiinonni achi sadiiru gara godaannaa darbaniiru gara kiiloomeetira 3-4 akkas deemanii fuudhanii uummanni immoo magaala keessa haalli 2 naanna'ee baddaa gara bulchiinsa magaalaatti ol bahee deebi'ee saboota istaadeemitti gaggeeffame Eenyu fa'i kan hidhaadhaa ba'anii amma simattan kun shaambuutti? Nama sagadi kan dhufee shaamburaan nama sadiidha. Jaarteen illee jiru. Maqaan isaanii Caaltuu Taakkalaa Abdiituus Dachaasaa Wiirtuu Waaqoyyaa Dhugumaan shaamburaa nama sadiidha kan simatan. Isaa joorri kana aanaa irratti jaarteen jiru. Maaliif simachuun barbaachise? Simachuun egaa simatamuu qabu lafa dukkana kana keessatti sababuma bira keenya waa'ee keenya gaafatamanii cunqurfamanii waa tokko waan dalagan sababa hin qabneef iddoo sanatti dararamuu hin qabanii kan jedhu uummanni falmaa ture. Falmi isaas immoo kunoo deebii muraasa sababa deebiteef simachaa turre. Simannaadhaaf nama baay'eetu bahe shaambutti. Uummanni baay'eetu bahe. Maqaa jedhanii uummata keenya baay'eetu achitti hafee jechaa turanii isaanillee. Kanaafuu isaaniinis waliin taanee baafachuu qabna jedhu dhaamsa dabarfataniiru. Bulchiinsa keessaa dhaabbata dimokiraasii uummata Oromoo keessaa kan bahee simatee jira har'a? Kantiibaan magaalaa jira. Asaallee haasaa isaan beektaas godhee jira. Poolisii Oromiyaa ramadanii jiru. Poolisiin Oromiyaas qeerroo waliin ta'uudhaan nagaa eegsisuu irratti bobba'eera. Muddama yeroo mootummaan baasee hojiirra oolchuuf jedha. Waa'een sun akkamitti ilaaltu qeerroonni shaambuu? Yookaan hojiirra ooluu danda'a? Hojii keessanis muufachiisa? Kan qabsoo taasiftan. Isuma irratti illee qabsoofna jechaa irraa qeerroon labsiinti kunillee nurraa ta'u yaada jedhu qabna. Buufachiisuu danda'a qabsoo keenya. Qabsoon keenya garuu yoomiyyuu buufatu ammas taanaan qabsoofnee sanallee ofirraa kaasuuf yaaliin goona. Dhaamsi inni qabu qeerroo qarreen guddaa xiqqaan gandummaatiin naannummaatiin osoo waliin tokko ta'ee uummata isaa
taphataa bira dhaabbatee ammallee hidhamtoota akka malee dararamaa jiran dukkana sana keessatti hafan waliin taanee habaasni dhaamsa kooti. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenyarraa kanumaan xumurreerraa waan hojjetataniif horaa bulaa sirbattaadhu kanaan nagaatti kan siniin jedhu hundasuu duulaati torbee dhimma biraa qaban walitti deebina. Ka'eennaaf sageeraraa daamsii dhamaatiin qabu lafee meeluuf sukkumaan dhidhiibanii fincabu. Gorsii gorooran fixu yoo qoomatti qabatte gummiin hin deebisu dubbisu miliqte. Isa kunnooti jennu kunoo jechuu jalqabne ammanaa malee jettu maaliif harka nan qabne. Haaduun ati qarsiiste karaa lamaanuu muraa tolchadha jedhee gowwaan ofittuu mora. Asuusumaan taajjabee kan giimii keessa jirtu otoo ibidduu gubu walii galuuf waammattu. Warra walee teeffatu karra fubanaa bulaa egaaddu mooraan hunguuttu otoo cufannee dura. Addeessaan biiftuu jedhaa nuun jecha turte jarri. Biiftuun hin baatu seeta waan baay'ee fida barri. Mariyataan malan dhabu mariif baroo maranna. Dhukaati koo arganne gamtaan malkaa godhanna. Imimmaan xuruurfattee boohuu ture qoonni kee kanarraan boottu ayyoo jabaatte jiboonni kee. Ergan deemuun qajeelee karaatti nyaattu waadaa. Addeessa mul'atte aduu gochuu barbaada. Injifannoo dhuunfachuu maaf odeessitaa yaraa galma milkiif gammachuu qeerrootu beeka gara. Jabaa giddii jaalatu jabaa kee jabeeffadhu galma adeemsa keeti caffeetumaa godhadhu. Soba
keessa keessa. Idaan lachaa itti deema.